Arkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduurraaf qabannee sinittima an bilisee bayyanaati. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugootti milishoonni leenji'aa turan eebbifaman. Gabaasa Araarsoo Mamadiif Fayyisaa Xiiqii. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugootti milishoonni hawaasa keessaa filatamanii gandoota aanichaa keessatti leenji'aa turan namoonni 1950 bakka keessummoonni kabajaa fi hawaasni argamanitti eebbifaman. Milishoonni eebbifaman kunneenis turtii isaanii keessatti leenjii naamusa loltummaa, hiriiraa fi tooftaa loltummaa kan fudhachaa turan ta'uu Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii aanaa shanan dhugoo Inspektarri Ittaanaa Girmaa Mokonnin himaniiru. Milishaa kana yeroo leenjifnu naamusa loltummaan tokko eeggachuu qaburraa jalqabnee barumsa kennamaafi ture. Erga naamusa sanii fudhatanii booda immoo hiriira poolisummaadha yookaan loltummaadha guyyaa 20 kennamaa ture. Walumaa gala hiriirris kennameefi hiriira cinaattis tooftaa loltummaadha akkatti diina adamsanii qabachuu danda'anii fi akkatti qolachuu danda'an tooftaa loltummaa guutumaa guutuutti kan kennameefi hawaasa nageenyaaf jecha sabbata isaa irraa maallaqa baasee isin leenjise kanaaf halkanii fi guyyaa tajaajiluun nageenyaa fi olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'een kabachiisuun ga'ee keessan ba'uu qabdu kan jedhan immoo Daayirektara Ittaanaa Qajeelcha Poolisii Godina Harargee lixaa Komaander Taaddasaa Qixxaataa fi itti gaafatamaa milishaa Godina Harargee lixaa Obbo Abdallaa Muhammadiin. Hawaasni keenya maallaqni irraa hafee osoo hin ta'in nageenya barbaachuudhaaf misooma barbaachuudhaaf halkanii guyyaa waan qaburraa sabbata isaa hiikkatee ogguu qaama kana leenjisu qaamni kun immoo ergaa fi imaanaa kan qabu ta'uusaa beekuutu irra jirachaadha. Uummata keenya kophee taanee halkanii guyyaa tajaajilummaa siyaasaa osoo addaan hin baasin nama kana olaantummaa seeraa karaa guutuu ta'eetiin kabachiisuudhaaf qaamni isin wajjin kabachiistan immoo gurmaa'inaa fi qindoominaan naannoo kanarratti uummata keessan halkanii guyyaa akka tajaajiltan. Amma immoo wayita gabbuun eeganta keessa galle immoo uummata keenya karaa dimokiraasii ta'een karaa naamusa qabuun hawaasa keenya ijaarree gaachana sirnaa ijaarree waliin hojjennee hawaasa wajjin diina balleessina waan ta'eef kophaa keenyatti qoftii keessaa waan hin baaneef hawaasa raddaa keessanii naamusa kabajaan tajaajiluu qabdan. Eebbifamtoonni dubbisne tokko yaada kennaniin uummata keenya nu filachuun maallaqa isaa waan qaburraa baasee akka leenjinu nu deeggare kana amanamummaan halkanii fi guyyaa hojjechuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Hawaasni keenya sabbata fi keessaa fudhatee nu uwwisee nutti amanee amaanaa nu kennate shakkii takkaan malatti loogii takkaan malatti isaaniif hojjannaa jechaan amantii kootiin fudhadhee ni hojjedha jecha qophiitiyaan ittiin fufajeetti yaade. Imaanaa uummanni keessaa filee achi nu hannan. Keessaa filanii achi hannaniiru nutis waada seenneeti isin tajaajilleennee waada seenneetti seennee jechuudha. Waada kana galmaan geenye jennee yaadu jirra jechuudha.